Ashama akkam jirtu hordoftoota daawwattoonni Lamii Tube. Egaa walitti deebinee jirra guyyaa har'aa. Innis waan haaraa tokko qabadee isiniif dhufee jira. Innis maal inni namoota akka koo daataa fayyadamtan namoota akka koo daataa irratti mana jireenyaa keessanii godhatanii jirtan har'a oduu addaa tokko isinii qabadee dhufee jira. Kanaaf Itiyoo Telekoom bara baadiyyaa isaa irratti badhaasa nu badhaasee jira. Qorri oduu kanarraa fagoo jirtan yookaan dhaga'een jirtan meegaabaaytii guyyaa sadiif turuuf sagalee waamicha sagalee bilbilaa guyyaa sadiif turu akkuma kana nu kennee waan jiruuf amma kaasanii akka fayyadamtan gamanaan Lamii Tube ispoonsara isinii ta'ee jira. Kanaaf amma dhuma sagantaa kootitti obsitanii obsa guddaadhaan teessanii waan dhaggeeffattan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Itti fayyadamaan awwa kooti ol magarii.